nagaa akkam jirtu hiriyoota tiyya baga gara chaanaalii kanaan nagaadhaan dhuftanii chaanaalii kana irratti barumsa Ingiliffaa afaan Oromootiin ni barattu jechuudha. Keessattuu warroota eegaltootaaf akkasumas warra gara intermediate deemaa jirtaniif barumsa Ingiliffaa afaan Oromootiin ni argattu jechuudha. Akka nu galutti ta'ee kan qophaa'edha. Kanaafuu afaan Oromootiin osoo itti ulfaatiin hanga ta'e kan ittiin fooyyeffannu chaanaalii kana irratti jechuudha. Kanaafuu warroonni haaraa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa. Akkasumas viidiyoon keenya immoo yoo isinitti tole like gochuu hin irraanfatinaa. Yaadas yoo qabaattan ammoo naaf barreessaa jechuudha. Viidiyoo hedduutu jira chaanaalii kana irratti kan hojjetame viidiyoo hedduu. Kanaafuu seentanii hanga ta'e irraa fayyadamtan jechuudha. Kanaafuu seenatoo ilaalaa viidiyoo hedduu jira chaanaalii kana keessa. Kanaafuu akka irraa fayyadamtan isiniin jedha jechuudha. Har'a maal baranna? Har'a immoo waa'ee wal dorgomsiisuu jechuudha. Wantoota wal fakkaatan akkamitti wal dorgomsiisa comparing the same thing kan jedhu ilaalla jechuudha. Wantoota wal fakkaatan yookaan wantoota hanga tokko qaban akkamitti wal dorgomsiisna kan jedhu jechuudha. Kan viidiyoo itti aanu irratti immoo maal ilaalla? Akkamitti wantoota lama wal dorgomsiisna comparative form warra ta'anii fi akkasumas superlative formii akkamitti wantoota sadii fi sanaa ol wal dorgomsiisna kan jedhu ilaalla jechuudha. Yeroo san jechoota akkamii fayyadamna kan jedhu ilaalla jechuudha. Har'a maal ilaalla? The positive or simple form. Positive yookaan simple formii warroota jedhaman ni ilaalla jechuudha. Kanniin siniifan gadhiisaa hedduu jechoota hedduu jechuudha. Kanaafuu na waliin turaa jechuudha. Chaanaaluma kanarratti siniifan gadhiisaa laaluu ni dandeessan jechuudha. Positive akkasumas comparative akkasumas superlative warra ta'an jechuudha. Okay, amma yoo comparing the same thing wantoota wal fakkaatan wal yoo dorgomsiisnu maal fayyadamna kan jedhu ilaalla jechuudha. Wantoota wal fakkaatan yookaan wantoota degree tokkorra jiran yoo wal dorgomsiisnu positive degree kan jedhamu kana fudhanna yeroo baay'ee. Wantoota adjective sanitti homa tokko osoo hin ida'in as kan jedhan fayyadamne jechuudha. Formii isaa asirra laaluu ni dandeenya. Positive or simple formiin as erga jennee booda adjective yookaan maqibsa achi immoo as kan jedhu ni fayyadamna. Achi noun fayyadamne jechuudha. Keessattuu kunni warroota barattootaaf sirriitti isin fayyada jechuudha. Sirriitti isin fayyada, isin sirriitti dhaggeeffachuu ni dandeessan jechuudha. As jennee adjective yookaan maqibsa achi as jennee jechuudha. Adjectivein kun asirratti homa takka ida'atu jechuudha. est faa kan jedhamu superlative fi comparative hin fudhatu jechuudha. Ko'uma isaati jechuudha. As jennee achi adjective achi as plus noun maqaa goona jechuudha. Adverb yoo ta'e immoo formii isa dura tokkuma adverbii ibsa xumuraa yoo ta'e jechuudha. Maal ta'a dhumarratti pronoun yookaan clause bamaqaa yookaan maal goona jechuudha ciroo goona jechuudha asirratti jechuudha. Okay, amma kanniin immoo yoo fakkeenya laalli sirriitti waan nu galuuf gara fakkeenyaa adeemnu jechuudha. Amma asirratti as jennee adjectivoota asii kana hin argitaniiti ibsa maqaawwan as jiran as beautiful, as small, as fast, as little, as short, as tall, as kan jedhan kana amma as jidduu adjective kana seessisna jechuudha. As beautiful, as yoo jenne amma akkuma sanii bareeda akka jechuudha jechuudha. Akka sanii bareeda wal gitaa jira jechuudha wanti sun. Example irratti ilaallee kanatti deebina. Amma asirratti ilaalaa she is as tall as her mother. She is as tall as her mother. Isheen akkuma haadha ishee dheeratti. Amma wal fakkaata jechuudha. Dheerinni isaanii wal fakkaata jechuudha. Amma asirratti she is as taller hin jennu jechuudha. Taller comparative irratti fayyadamna. Asirratti garuu wal fakkaatan. She is as tall as her mother. Isheenis dheertuudha, haatis dheertuudha jechuudha amma asirratti. Isheenis dheertuudha, haatis dheertuudha. Kanaafuu isheen akkuma haadha ishee dheertuudha. Yookaan waluma fakkaachuu danda'a. Dheerinni isaanii sun waluma fakkaachuu danda'a. Akkuma haadha ishee dheeratti. She is as tall as her mother jettan jechuudha. Kan inni lammaffaa immoo our house is
as big as aadin jedhee asirratti dhiifama as jettan jechuudha. As yours barreeffachuus ni dandeessanii yoo nan afaan Oromootiin isinitti immoo barreeffachuus ni dandeessan jechuudha. Our house is as big as yours. Aad kan jedhu kun as dha isiniin jedheen jira. Our house is as big as yours. Manni keenya akkuma kee guddaadha. Manni keenya akkuma kan keessan guddaadha. Manni kan keessan akkuma keessan guddaa. Manni keenya akkuma kan keessan guddaadha kan jedhu agarsiisa jechuudha. Maal jechuudha kuni manni isaan warra jarreen kannaa hunduu qixa jechuudha yookaan guddaadha jechuudha. Manni isaanii guddaadha. Manni nama dubbatu kanaa guddaadha. Manni jara kaanitis guddaadha jechuudha. Yoo akkas guddaa ta'e maal jenna? Our house is as big as yours. As jenna fayyadamne jechuudha. Wal fakkaata waan ta'eef. Wal fakkaata waan ta'eef as kan jedhu fayyadamne jechuudha. Asirratti ammoo the chair is as expensive as the table. The chair is as expensive as the table. Expensive jechuun wanta qaalii ta'e tokko yookaan wanta qarshii guddaadhaan bitamu tokko. Wanta rakasaa hin ta'in tokko jechuudha. Opposite isaa jechuudha. The chair. Chairin akkuma teebilii maalidha jechuudha? Qaaliidha. Wal fakkaata jechuudha. Lamaanuu qarshiin isaanii yookaan gatiin isaanii sirriitti ol ka'aadha jechuuf. Kan lamaanitu ol ka'a jechuuf jechuudha. Okay. Asirratti illee ilaaluu ni dandeessan jechuudha. We are as quick as you. We are as quick as you. We are as quick as you. We are as quick as you kan jedhu ni jira. Akkasumas my laptop is as new as yours. He is as wise as his mother. He is as wise as his mother. He is as wise as his mother. Jedhan jechuudha. Kanneen amma maal fayyadamne amma fakkeenyaaf my laptop is as new as yours kan jedhu as kan jedhu kun kan isaan lamaanitu laptoppiin kan koo akkuma kan kee maalidha? Haarawaa. Laptoppiin kan koo akkuma kan kee haarawaa bakka kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Kanaafuu laptoppiin jara lamaanitu maalidha jechuudha? Haarawaa jechuudha. Kan nama dubbatuutis kan nama hin dubbanneetti kan nama itti dubbatamuutis haarawaa jechuudha. My laptop is as quick as my laptop is as new as yours yoo jedhe jechuudha. Egaa amma foormii asirratti jiran kana fayyadamneet wanta barbaanne jechuu dandeenya jechuudha. Wanta walgitan tokko ta'an as jennee adjectivii yookaan adverbii seessisnee achi as jennee jechuudha. Akkuma yoo wantoota walgitan barbaanne jechuudha. Egaa viidiyoon kan keenya kanuma fakkaata jechuudha. Bakkuma hirtanitti akka nagaa taatan isiniifan hawwaa. Viidiyoon hedduullee hojjetamanii jiranii chaanaalii kana keessatti kanaafuu seentanii ilaaluu ni dandeessanii. Viidiyoo itti aanu ammoo comparative degree fi superlative warra ta'an wantoota lamaa fi sanaa ol kan ta'an immoo adda jechuudha. Akkanatti miti kan wal dorgomsiisnu. Kanaafuu isa ni ilaalla jechuudha. Kanaafuu chaanaalii kanarraa hin badinaa subscribe godhatu. Mallattoo bilbilaa tuqaatii ol kan jettu irra yoo gootan viidiyoon ani gadhiisu yeroo hundaa isin ga'a. Kanaafuu akkas godhatu na eegaa viidiyoo jaalattan like godhaa. Yaadas yoo qabaattan koomentiinaaf barreessaa baa jechuudha. Ammaaf bakkuma hirtanitti nagaa ta'a.